عارين بيت علمي نما عارم ري دان كانت جبران براتي تو بدي سيغني والله ندوغان سجالا نايجا أكا سالو تبت والله أكتي أنا من اللي سأرسل لي أكملتي دراسة جمرم بكر ديبي لات أكملتي ديبي سانيو إنت لا ديبي تو كني نانوتي هاي تكون نسانيك أو تملي يا نمني مرتين وان سودا دابي مجانو جلا بكرة مبان كبچو برباد ولا أنا في ماكي لدو تكا أولا تكتي بدني باجين دراتي مري ماكي سفرتك كما في وجه ما جبت أما جلا بارتي أنا مرتو أسبرو كده سيغالي إن بنت تما وإن بنت تلومات أسكت برا تما تبدار مفاميلي ولين هاساج الرامي فيديو كاميرا أنا أمي ربنا هاسيتور بات فكر الله ما جرّت سنتوسا مال فيديو بنوتي هاي فيديو نيم بنا جيبار نيم بنا غرو أتي ما جرّت سنتو أرى سيار بوفي الجاري مراني بنا أشتري بروفايلي رجل تسمع إيه دي كودو دنا تيجر غري ما لاني مولدان مال كوتشو ولا تيجر غلطة تدو هوكي جمسي ثاني دا good جا فرنجي أنا وصلتين فرنجي تجا silent quality نمني قافو لما أقول إن دبتو كنت تنجبك thank you so much أركتني لا خمار رفو كبا لا family تياتو نابتي كونو خانوس نابتي مكونس خانان دفعتو ميشا مدامي تين دفعتو بيزوي maybe بكتاني الدوانا كان عاركو بكتوني الدوانا كان وانا كتانا تنفكاتو فرونا كلي بقرات هتلالا عسيتي نعرف بيزوي نرفني شو قلت وهي من النافي دنجي رفني سنغالي انجلي فالي متي عربي فالي دبسون بيكو انكن وبي باسا جوتي كاميرا انا من الرقب وجرا مالتي مجي ونجانيتي نمني نلا لجين بيسي ولتلنا ولقورين دبسني نجي سي ما دي جامو مودو انا جدي اصلا نيكو ساتي ما نانجتا ميدي هابنم guys لبوني سنة دفتين وريني جالتني سلاي هكذي فاميلين بالله تشاس كي سيدرتي لا منتي خانا وفاميتي بايزوي واحد دون اير جنبر ساعتي ابلينا اير جري وان هافي يبسافي لي ارغامي جري وان هافي يوتيوب غبا دقاتي لالا كرو خانا فيديو في كاينا كمالي ترفع دجچو خانا فيديو اوكي بني لفا قبداتي فاميلي بالله تشا جا بري سازلت نمتك هم بري سجو جراتي هنا فقبدني جو آرا قبدني بن نما آرا كوفا قبوتو هم بني جو نمني نمانغم من نجل أبو قب كلاسين بنم فاميلي بالله تشا يونجين أزلت thank you يونجين بها مال نهور دفتر ريكا ستة كمتي بنا بونا كان جرم تو كاردي قدتين لالا جرتا بر ستين افني نتي دفتي مالي مال سيقولني بيتا بلوك سيقول نمني نتي قدتي جرا نمني نهور دف تقنس عليك اوكي كاردي قدتي تيسي كاردي خيفي طرة نهور دف سينين جني ستين افني نتي دفتي بي تيتي جنتين بقى عم بنو في الدي مقايس ماشي guys buono fin di ma koi ninto tolchaka sinetu mulat kuti par wanti chas gede juru gudda ala bara kamiti sikaw na ibutta jira bar gudda ala kamale gudda te bar guys martu walin jirata ana namoni toko media kana ro italalta media kana gubbat ganda isani halan tanen jechun namni tokko waan gaari yo gode anamma fakkeenyaaf dhalata oromo ilma baaleeti yo gaari media kana ra gode ganduma kenna sambusa yo waan bada gode ganduma kenna san
qaannessaa yookiin saalfachiisaa jechuudha. Maaliifi gurbaan kun baalee dhalate ilma baaleetii akkana waan badaa hojjetaa waan akkas godhataa jedhan maqaa jechuudha. Arsiin maqaan baduu ramataan baduu wayyaa jetti. Dhugaadha jechuun maqaa eeggatti Oromoon arsiin isinii galee. Oromoon duubni maaliifi yoo waan gaarii gootan ganduma keessanitti gaariin sun ganduma keessanii galtii gaariin sun isinumaa galtii faamilii keessanii galtii deemtee Oromoo tureessitii jechuudha. Dhuguma turtiin Anciroo yookiin Arsii keessa Baalee fi Ciroo turtiin yeroo hagammaa Oromiyaa keessa Harargee fi Boorana Baalee godhe dhugaa dubbachuuf hedduu taasisuuf hedduu takka bakka adda addaa keessattuu kan Harargee addu wallaahi lazim ummata hedduu nama kabaju ummata nama jaalatu akka namni badhee haasa'u karaa bitaa arge jechuun keessa jiraattee waliin deemtee bira ooltee bira bultee yoo argite siif gala dhaqaatii laala daawwadha. Akka namni badheedha harargeen akkanaa harargeen akkasii harargeen maalii mana jedhu kanaa miti harargeen jaalala harargeen kabaja harargeen bakka aallaadhan dhugaa dubbachuuf ummata Oromoo keessaayyuu silaa Oromoon guutuun harargee taateeyyuu namatti dhugaa isinitti hima. Maaliifi hin argine nu kabajan nu keessummeessan nu ulfeessan wallahi lazim ulfinnis kabajaanis tarammal asumaaniyyuu galateeffannaan kiyya bulchiinsa magaalaa Ciroo bulchiinsa magaalaa Baddeessaa bakka bulchoota Harargee kan argisan jaalalaa fi kabajaadhaan na kabajanii ni keessummeessanii nutti qalanii bakka waan nu barbaannu biraan nu gahanii bakka nu deemuu barbaannu nu daawwachiisanii seenaa Oromoo Harargee maaltu keessa jira hanga odaa bultuutti ilaalee jira. Odaan bultuun jechuun odaa Oromoon qabdu shanan keessaa isa tokko kan qoxusuu jedhama. Kan qoxusuu garuu gafaa jedhaniin aadaa keenya Harargee keessa maaltu jira odaan sun maal achitti ture maaltu achitti hojjetamaa kana barachuuf dha. Odaa sanitti Oromoon gadaa yeroo jijjiiru baallii bakka sanitti walirraa fuudha achitti walitti dhufee odaa shanan irraa jechuun Oromoon dhuftuu achitti wal gahanii keessummeessanii achitti baallii walirraa fuudhanii walii dabarsaa turanii jechuudha. Sanis dhaa'ee ilaallee seenaa Oromoo bakka sanis nu geessanii bulchiinsi magaalaa Baddeessaa makiinaa isaatiin nu hajjabee nama nu waliin godhee nu waliin deemanii akka bakka seenaa lafa seenaa odaa bultumsan laalluu fi daawwannu nu jala deemee hagachinna jala deemee na kabajee nu geessee atin ilma Oromoo si komandoo baga nagayaan dhufte. Ati kenna ati ilma Oromooti ilma gandaati miti ati ilma Oromooti baga nu dhufte soddaa kenna waa hedduun gara tokkoon soddaa gara tokkoon dhiigaa gara tokkoon obbolummaa walitti qabnaa jedhanii nu fuudhanii achi nu geessanii kabajaan jiran mala kana bakka Oromoon tana Harargeen nu gaachuu isinii galee Harargeen kana jaalala kabajaan ulfiin siyaalaa kaanis teessanii aanan si obaasanii dhuganii nyaatanii nu waliin kolfanii taphatanii waan jiru mara walitti taasifne akkasitti biraa dhufne jechuudha. Kanaafuu an amma galatoomaa jechuun ni barbaada dhugaa dubbachuuf annaa wal agarraa asumaanillee dhugaa dubbachuudhaaf asli kiyya welcome asli kiyya galatoomisiin jechuu barbaada. Soddaan nu kabajee itayyetti halkanii dhufne sa'aan taan itti dhufne waan biraatiif miti sanii olitti akkasimaan naanu godhan sanii olitti akka nu kabajanii siin beena galatoominaan jechuu barbaada. Warra aslii mana isaanii dhaqnee mana haadha isaa dhaqee laalee achi bullee nutti qalanii nu kabajanii nu bulchanii nu nyaachisanii nu affeeranii nu gaggeessanii jechuudha. Warra aslii jechuun mana haadha isaa immoo rabbii warra jannataa isii haa godhu rabbiin haa araaramuu fi jannataan si haa qubsiisu jechuu barbaada. Obboleessa kiyya galatoomi soddaa kiyya siin jechuu barbaada.
sila keessa ture katamaa sana isinitti agarsiisee bareedaa garuu sa'aan taane galgala dhufnee galgala dha'inee saniifiyyuu bulleetuma baane waan ta'eef galatoom isin jechuu barbaada warra aslii tayya akkasuma warra achiin nu gargaaraa ture nama hedduu jira dhugaa dubbachuuf karaa kana gubbatti namni martinuu nu gargaaraa turanii galatoomaa hunduma keessa isin jechuu barbaada soddaa kiyyatillee galatoomii absheerii deemaa sallaafattu arsii keessa bakka baay'ee deemnee isin agarsiina inshaallah ganaa yeroo qabna yeroo guutuu qabna oromiyaa ganaa naannoo isin agarsiina jechuu barbaada galatoomaa ulfaadhaa gabbahuu fi amma nyaachuu deemaa jirra waan ta'eef galgala wal dachaanee seeraan taphannee seeraan haasofna nagahan naa tura. YouTube keenarratti eegaa isiniin jedha. Wow! Oi habibi, akkam jirtu? Nagaa wallahi alhamdulillah. Maal akka ta'e beeku samoona kana guyyaa lama sadiin kana jaarsa namaa kana akka jeelchisa. Maal akka ta'e beeku jaarsa namaa kana lubbuun teetun akkana qul na yetti. Jaarsa namaa ho'itettu qo'i yaa waan obboleessumaa mire. A'uuzu billahi mina shayxaanir rajiim. A'uuzu billahi mina shayxaanir rajiim. Anaafati obboleetti moo? Ilmaan arsii mara waliin waan obboleeyyanii miti jette keessaa xiqqoo aan ammoo. Oduma abbaa fedhen obboleetti ta'e siin obboleessan ta'u abbama barbaade. Amma aslii yoo jette rakkoon qaba obboleetti ni taana anaaf aslii. Fixatee jira inni geeffatee jira. Kana booda qarbii malee. Fixateera inni geeffateera kana booda qarbii malee waan biraa isa eeggattu. Amma isaan obboleetti yoo taanis okee. Gina mo siin obboleetti moo? Maal fixatee asliin? Asliin fixatee jira kana booda miira dubartii qabu fixatee jira. Hin argine haati seenaatu xuurata baastee jira jennaan maal fixate jedheeti beekta? Haati seenaatu xuurata baastee bara saddee walaa kabajinu haatuma. Asumaanuu kantiibaa keenya magaalaa Ciroo hedduu isin kabajnaa hedduu isin jaalannaa simannaa abbaa manaa kiyyaaf gootaniif soddaa keessaniif gootaniif akka biyyatti sorry kantiibaa keenya wahiitu wanti ta'e guys sorry I'm sorry qoyra deebi'aa. Titicha guys titicha le ara deebna I'm sorry tikisho ya teknik guddai no teknika no agatami asbiratti wayu mushkila wayu umame gala Ciroo hedduu isin jaalanna hedduu isin galateeffachuu barbaada soddaa keessan akkasitti kabajanii simannaa gootaniif akka biyyatti nu boonsitanii galatooma kabajamaa isinin jenna nuuf jiraadha umrii isin haa dheeressu hedduu በጣም ነው ያኮራከን ማለት ለመናገር በጣም ጀቹ akka biyyatti simatamuu isaatiif በጣም ነው ደስ ያለኝና I'm very happy afaan ingiliffaatiin galatooma rabbi umrii isin haa dheeressu isin haa jiraachisu. Ati gisee mana chilleen jirre taatu beekteen jajjabeessitu. Wallaahi kootu jedhanii diddeen. Manaan bahu jette bakkuma inni ciise tiraase manni irra ciise akkana uladha jette urga gaafa inni deemeeti. Laa ilaaha illa. Rakkoon kanaa bar wallaahi jaarsa fageenya namarraa jiru heerumuun kanaa bar injiraami gaafa inni deemellee abjuun isaa si keessaan baddu goma jiru sitti fakkaatu mashaaworii faseenee bayaa jiru si fakkaata. Namni ol baratee ol biraa deeme ulfaata sarumaan. Na yaachisa wallaahi.